waraabama. Amantoonni dhaabanii ulfina Waaqayyootiin dhaabadhaame. Faarfannaa waamamaa koo jechuutiin obboleessi keenya Kiristoosiin kan jaallatamu walaleessaa fi faarfataa Yisihaaq Lamuu guyyaa irratti eebbisiisu kana maqaa Waaqayyoo Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sanatti tokkummaa Waaqayyoon kan eebbifame haa ta'u. Gara keenya rukunnee Waaqayyoon dhaabattanii akka jirtanitti jecha gabaabduu dubbatanii obboleessi koo dabalanii eebbisu. Lubni gara jedhu. Akkuma amma argitanii kaasetti faarfannaan dargaggoo Yisihaaq Lamuudhaan hojjetame akkuma amma eebbifame amantootaaf kan hin amanne hundumaaf eebbaaf hojii wangeelaaf karaan kan ittiin saaqamu kan ittiin biyyi eebbifamu kan ittiin wangeelli hojjetamu maqaa sadan tokkummaa Waaqaan eebba eebbifameen mirkaneesseera. Akkuma dhaabattanitti waatiin beeksisuun barbaada. Waaqayyo bulbinnaa ta'u. Yeroo baay'ee asumaan ba'ee kan faarfataa ta'u. Kanuma mandaraa kan faarfataa ta'u. Kan raajii ta'u. Kan lallabaa ta'u. Gara qabu maqumanni baafate argina malee maqaan baafnee waldaan baay'ee ta'a. Amma garuu walaleessaa kan ture sanaanis kan waldaan beektu arra immoo faarfataa jedhamuutiin darabee warra kanaan duraa taansee kan nuyi waldaan eebbistee baaste ta'uusaa beeskifna. Nagaa Waaqayyootiin dhaqi bara keetti Waaqayyoof hojjedhu isaaf jiraadhu Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Gara desaanitti deebi'u warri faarfannaa kana gurguranii as ba'anii yeroo isaan dubbatanii obboleessa keenya wajjin bira dhaabatan nus yeroo itti gurmeessinu ta'a amantoonni noon alfaadhaa obboleessi keenya fi isaan as ba'a.